Faarfataan Daawit boruu balaa konkolaataa irraa oole. Har'a ganama jechuun guyyaa 13 ji'a 11 2015 faarfata Daawit boruuf haati warraan isaa obboleessa isaa Godaanaa boruu eebbisiisuuf konkolaataan gara godina Gujii Bulee Horaatti utuu imalaa jiranii balaan tasaa kun isaan mudate ta'us Waaqayyo isaas haadha warraa isaas balaa irraa oolcheera. Baga Waaqayyo isin oolchee isin jaallanna. Yoo ta'e Waaqayyo iyyame taanaan ogummaan qabuunin abbummaa koon isin tajaajila. Akkan abbummaa koon isin tajaajille rakkoon garaagaraa jiraannaan immoo hidhamuu koon isin tajaajila. Imaanaa hin nyaatamne. Obboleessi keenya baay'ee jaallannuu fi kabajnu Taarriqany Asaffaa iddoo nama qajeelaa du'e. Too Yesuus Kiristoos kana jaallatu isaa hojjetu waa'ee isaa barreessuu gara isaa adeeme. Amma dhumaatti dhaabbatanii gooftaatti jiraatanii darbuu du'a nama qajeelaa akkasii eenyutu carraa isaa argata laata? Taarriqany Asaffaa eenyudha? Kan jettaniif miseensa waldaa guutuu Wangeelaa Dambidolloo lakkoofsa 8ffaa fi hojjetaa waajjira qophaa'inaa balaa godina Qellam Wallaggaa kan ture abbaa ijoollee lamaa ture. Fikinnoo guddaadhaan gooftaa Yesuusiin waldaa isaa fi alatti tajaajilaa tureera. Keessumaa barumsota bilchaatoo ta'an dargaggootaaf barattoota yuunivarsiitiif kennuun garaa namoota baay'ee keessatti hafee jira. Kana malees dhimma Hoog Kiristoos yookaan Kiristoolojii irratti kitaaba isaa jalqabaa mata duree Yesuus Kiristoosiin eenyu jetta jedhu barreessee namoota biraan ga'ee jira. Kutaa lamaffaa kitaaba kanaa Yesuus Kiristoos eenyu jedhu immoo barreessee xumuree otoo hin maxxansiisin dhukkubsate gara gooftaa isaa deemee jira. Obboleessi keenya kun dhukkubsatee yeroo hospitaala Phaawulositti wal'aanamaa turetti dhimma kitaaba isaa kanaa fi ijoollee isaa ilaalchisee dhaamsa barreessee kan darbe yeroo ta'u, kitaabni isaa kun maxxanfamee idaan manaa irra jiru akka baafamuu fi ijoolleen isaa akka ittiin gargaaraman maatii isaa fi lammii isaaf dhaammatee jira. Obboleessi keenya kun umurii isaa gabaabduu kanatti dhalootaaf gumaata hafuuraa gumaachee darbee jira. Kanaaf lammii keenya gooftaatti jaallatamtan nuti immoo waan tokko daraa isiniin jenna. Obboleessi keenya kun ijoollee lama gargaarsa barbaadan dhiisee darbee jira. Waan ta'eef kuttaa utuu lubbuun jirru ijoollee kanaaf waan utubaa ta'uu dhaabnee hojii qajeelummaa hojjenna. Utuu dhukkubuu aadaa ciniinnatee kitaaba inni barreessee waa'ee gooftaa Yesuus dubbisaa garaa biraa immoo ijoollee isaa cinaa haa dhaabbannu. Daraa maatii koo adaraan isinitti kenneeraa teessoo walichaa duratti wal arginaa nagaatti. Kitaabni kun yeroo ammaa maxxanfamee gooftaan yoo jedhee gaafa 16/11/2015 waaree booda waaree duraa waldaa guutuu Wangeelaa Dambidolloo lakkoofsa 8tti eebbifamee gurgurtaaf ni oola. Akka argamtanii kitaaba kana bitattan maatii obboleessa kanaa bira dhaabbattan akkasumas mul'ataa fi yaada guddaa obboleessa keenya keessa ture akka hirmaattan jaala gooftaan isin affeerreerra. Galatoomaa gargaaruuf bakka kamiyyuu jiraattanii ni dandeessu. Cooperative Baankii 116 Duwwaa 7654 CBE 1025 Duwwaa 9216 sheer gochuun dirqama namummaa fi kiristaanummaa keessanii ba'a. Hidhamuurra darbee immoo rakkoon gara du'aatti nageessu jiraannaan immoo isin salphachuurra uummanni koo garboomuurra lubbuu koo dabarse isiniif kenneen siidiyaa koo ilaaltanii akkasin Waaqayyoo waaqeffattan bilisummaa amantaa qabattanii jiraattan isiniifan ta'a. Lubbuu koo abbootiin 25 Sinoodosii Oromiyaaf sabootaatiin muudaman ukkaanfamanii jiran akka gadhiifaman amantoonni kutaalee lallabaa garaagaraa naannoo Oromiyaa gaafatanii. Abbootiin 25 Oromiyaaf sabootaatiin muudaman ukkaanfamanii jiru jechuun OMN miidiyaan gabaasee jira. Boonni kutaalee lallabaa Bunnoo Beddellee Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa Wallagga Lixaaf Wallagga Bahaa OMN fi yaada kennaniin abbootii 25 ukkaamsuun mirga sabaa ukkaamsuun hin danda'amu jedhani. Mootummaaf Sinoodosiin Itoophiyaa harka wal keessa naqachuun gochaa abbootii kanneen ukkaamsuun raawwatamaa jirus seenaa badaa uummata Oromoo irratti raawwatamee akka ta'e eerani. Boota kanneen ukkaamsuun gaaffii amantoota naannoo Oromiyaa ukkaamsuuf yaaluun sadarkaa qabsoon hawaasichaa irra ga'e sirriitti hubachuu dhabuu irraa akka madduu himanii jiru.
Abbootiin amantaa Sinodoosii Itoophiyaa muudaman gonkumaa kan hin fudhanne ta'uu ibsanii abboota amantaa kanneen gara kutaalee lallabaa naannoo Oromiyaatti erguun hokkara kaasuuf yoo hin taaneen ala faayidaa hin qabaatu jedhanii jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qaamolee tikaa mootummaa waliin ta'uun kan ukkaamsisee abboonni 25 Sinodoosiin Oromiyaaf saboota Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo muudee haala hammaataa keessa jiraachuun isaanii dhaga'ame. Faallaa kana ammoo warra Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudee gara Oromiyaatti bobbaasuuf qophiin taasifamaa jiraachuu dhageenye. Waldiddaan Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi biyya lallabaa Oromiyaa ammaatitti fufee jira. Amantoonnii fi kutaaleen lallabaa biyya lallabaa Oromiyaa abboota 25 ala qaama biraa muudamee dhufuu hin beeknu jedhaniiti jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ammoo anatu isiniif beeka jechuun abboota biroo 7 ofii isaatiif filatee muudee bobbaasuuf qophiitti jira. Yeroo Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi biyya lallabaa Oromiyaa gidduutti muudamni hammaatee jiru kanatti oduun maddeen keessoo irraa argame Sinodoosicha abboota 25 Sinodoosiin Oromiyaaf saboota muude humnoota tikaa mootummaatiin ukkaamsee akka jiru dhaga'ame. Abbootiin kunneen magaalaa Finfinnee mana tokko keessa ukkaamfamanii akka jiran kan himan maddeen humnoonni haalli keessa jiran hammaataa ta'uu dubbatanii jiru. Bakka Ministeera Muummee Abiyyi Ahmad argamanitti mariin taasifamuu hordofee araaraaf mariif jedhamanii kutaa lallabaatti ramadamanii gara Finfinneetti waamuu abboota kanneen maddeen nutti himani. Ergasii uummataan akka wal hin quunnamne taasifamuu abboota kanneenii eeranii abboonni kunneen yoo gadhiifaman shirri Sinodoosii Itoophiyaa ni fashalaa sodaa jedhuun Sinodoosiin Itoophiyaa qaamolee tikaa mootummaa waliin ta'uun ukkaamsee jedhan. Abboonni kunneen haala lubbuu isaaniitiif yaaddeessaa ta'e keessa jiraachuu eeranii amantoonni dhimma kanaa quba akka qabaatan dhaamanii jiru. Muudama tibbanaa Sinodoosiin Itoophiyaa kana cimsanii akka balaaleffataa jiranis maddeenitti dhiyeenyaa qaban himanii jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qaamolee tikaa mootummaa waliin ta'uun tibba kanaa bifa wal fakkaatuun Abbaa Saaraqa Birhaan Waldaa Amaanu'eel kan biyya Awustiraaliyaatti filannoo Episkoopostaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay irratti hirmaachuuf dhufan erga buufata xiyyaaraa Booleetti ukkaamsee guyyaa 3 buufata xiyyaaraa keessa bulchee booddee humnaan gara biyya irraa dhufanitti deebisuun ni yaadatama. lubbuu kon dabarse isiniif kenna akkuma jedhee waadaa isiniif seene kana ammas kanumarra jirachuudha. Ammas yoo daandiin baname dhufee isin tajaajiluun barbaada. Dhufeen isin tajaajila uummata koo. Daandiin biyya lafaarraa hin banamu cufamaadha taanaan garuu hidhamuu koon isin tajaajila. Hidhamuu irra darbee du'a dhufa taanaan immoo sa'aatii ammaatii kaasee sababa keessaniif sababa amantaa kootii wareegama lubbuu fudhachuudhaanan isin tajaajila. Isin immoo kaayyoo koo akka bakkaan naa geessan. Kaayyoon koo maa inni uummanni koo qaama siyaasaatu hin ta'in gara siyaasaatti tun gorin amantaa qabate amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qabate amma dhumaatti akka deemu sagalee isaan afaan isaan loqoda isaan duudhaa isaan safuu isaan eenyummaa isaan kabajamee amantaa bilisummaadhaan qabate kan akka waaqeffatu amma dhumaatti akka deemu waan ta'eef isinis yoon jiraadhe isinan tajaajila abbaa keessanii yoon hidhame isinan tajaajila hidhamuu kon dhiphachuu kon yoon du'e isinan tajaajila siidaa koo dhaabbadhaatii amantaa keessan ejjennoodhaan qabadhaa tokkummaa qabadhaa hin garboomina
amantaa jechuun garbummaa miti waan ta'eef, amantaa jechuun bilisummaadha waan ta'eef eenyu tokko isin garboomsuu hin danda'u. Yoo hin jiraadde isinan tajaajila, yoo hin du'e immoo siidaa koo ilaalaatii amantaa keessan qabadhaa kaayyoo koo bakkaan naa ga'a jechuufan har'a fuula keessanitti ba'ee biyya keessas kan jirtan, biyya alaas kan jirtan, Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii diigameera warroonni jedhan waan diigamu hin dhaabnuun hafuura qulqulluudhaan dhaabbanne. Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii hin diigamu, yoomiyyuu hin diigamu. Namni jijjiiramuu danda'a. Namni birriin bitamuu danda'a. Namni qabeenya biyya lafaan bitamuu danda'a. Aangoodhaan bitamuu danda'a. Garuu kaayyoon keenya Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammii yoomiyyuu hin diigamu, dhaabbatee jira. Isa kaan immoo har'a baay'een dubbadhu qophaa'aa jirra. Gara fuula keenya duraatti waan guddaa hojjechuuf deemaa jirra. Yoo an du'e abboonni koo afan waan guddaa hojjetu, yoo hidhame abboonni keenyaaf waan guddaa hojjetu, hojii guddaa hojjechuuf qophoofne jirra waan taaneef isin biyya keessa kan jirtan, biyya alaas kan jirtan jabinaan, ciminaan, wal hubachuudhaan, tokkummaadhaan jabaattanii amantaa keessaniif amantaa keessan bicha qabattanii musliimaa wajjin, Protestaantii wajjin, waaqeffataa wajjin, nama kan ta'e hundumaa wajjin jaalalaan akka jiraataniin dhaamsa abbummaa kooti isiniif dabarsuu barbaada. Keessumatti ijoolleen koo, ijoolleen hafuuraa godina Wallagga Lixaa kan jirtan, magaalaas baadiyyaas kan jirtan, abbaan keessan anaadha. Abbaan keessan ana abbaa Gabreelidha. Sagalee koo dhaggeeffattanii, qajeelfama koo fudhattanii, bataskaana isintu ijaarrate, mana isintu ijaarrate, taabota isintu gashate, amantaan bilisummaadha. Sagalee koo dhaggeeffattanii, qajeelfama abbummaa narraa fudhattanii, amantaa keessan qabattanii akka dhaabbattaniin dhaamsa abbummaa koo isiniif dabarsuu barbaada. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa eebbisu. Biyya keessa biyya alaa kan jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma.